hordoftoota keenya ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan guutuu addunyaa irra jiraatan baay'ee takka isiniin jaaladha. Hedduu takka galatoomaadha. Du'aa'iin keessan akka du'aa'ii naaf gootan niin beeka osoo namaa hin gaafanne du'aa'iin keessan hedduu takka na gargaare. Du'aa'iin du'aa kaasa akkuma jedhani. Daawwattoota keenya wanni guddaan gaas keessa dubbachuu dhufne isin galatoonfachuu qofaaf yaaddoo manaan gahuu isin garsiisuu fi isin galatoonfachuu qofaaf dhufne nuuf galatooma hanqa amma jirru kanarra Oromoo rabbi nuufaa heddummeessu ummata wal qabu rabbi nuufaa godhu warra waliif dhaabbatu rabbi nuufaa godhu namni tokko hogguu kana sabni keessiif dhaabbate wallahi si gammachiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi daawwattoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jechuun koomentii jalan nu deebisa. Har'a guyyaan guyyaa gammachuuti. Yaaddoo sabaa mana isaa keessatti nu waliin argame alhamdulillah rabbil alamin. Baay'ee osoo naasoo karaa biraatti hin dabarre daawwattoota keenya ilmaan Oromoo hedduu galatooma isin qabaachuun baay'ee nu boonsiti. Maaliif du'aa'iin isin halkanii guyyaa godhu jirtan wallahi hedduu bakka kabaja nuti isin nuuf qabdan nu mul'ise yaaddoo hidhamuu keessatti hidhamiinsi yaaddoo kabaja isin nuuf qabdan guutumattu hedduu addaan nu baase galatooma isiniin jechuuf viidiyoo tanarratti kadhufneef malee waan biraatii miti. Yaaddoo sabaa akkuma tartiibaan viidiyoo akkatti isa baafneef ijoollee akkatti qabneef kana hunda isinii maraa dhufnetti hanga mana yaaddoo mana isaatiin geenye waliin baga gammannee baga gammaddan isiniin jechuudhaaf asitti argamne. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya yeroo tanaan nu gahee yaaddoon ammoo asitti nu gidduutti argamuudhaaf galanni rabbiif haa ga'u isin jechaadha. Itti aansuudhaan ammoo hordoftoota fi kabajamtoota keenya namoota biyyoota adda addaa teessanii ammaan tana maqaa dha'uudhaaf itti ulfaata. Biyyoota adda addaa teessanii natti bilbiltanii jechuudha. Imeelli isaa waan bira jiruuf wanni silaa guutumatti jechuudha bilbilli namoota hedduudhaan har'a bilbilamaa ture saniifuu nagaafachaa waa'ee yaaddoodhaa nagaafachaa turtaniif dhugumaa yaadduun jechuudha ilma sabaatii ta'uu har'aan tana barree jirra. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya isin qaqqaalii nuuf bakka guddoo akka qabdan har'aan tana barree jirra hedduu takka galatoomaa isin jechuu barbaada. Ijoolleen eessa kutteen jira? Mana jirtu ijoolleen. Tajoolleedhaa nuti akka baanetti ala jirra. Ijoollee Fatihaa fi Raajeetu yeroo hedduu tasliimii waliin bira jiraachaa ture. Sanboodallee isaanillee Raajee waa waliin deddeemu jirru. Fatihaan isaa dalmaaniitii asiichii deemtee dhuftee laalaalaa jirti. Aboo teenya takka as bira keessee isiin bira jiraachaa jirti. Ani akkatti asii deemte hin beekne maaliif deddeettee akkuma kuttetti miciyyoon reefu beekaatii ijoolleen nagee qabdii mana jiran siin jee malee ammallee ijoolleen teenya keewuma qabdii fayya qaban haadhaa dhufee fuudhe. Akkam? Saadaa dhufee fuudhee Fatihaan bilbilaan naan jettee natti himte. Amma fudhattee ijoollee warra araba galfatte moo? Fuutee bakkuma isiin jirtu geessite malee egaa bakka ganda arabaa geessitee fi bakka biraa jiraatteen illee hin beekne. Addan baafana nuti. Suni ammumas wajjin hordoftoota keenyaaf dhaamsaan kana keenya gammachuu teenya ibsinee fi waliin ijoollee ta'e isirra jirtu haadhumaa fi ijoollee waliin barbaannu. Nuti ilmaan qofan barbaannu. Guyyaa lama eegaa ala jiraachuun keenya jechuudha. Kalee galgalammoo tasa shakkeetumaan jechuudha. Tiyyaafuu akkaan ijoollee tanaan laalajee ijoollee jecha dhufe halkan keessa hogguun dhufu tasliim qofaan mana jira. Hunoo akkana boochii isiinuu jechuudha kaameeraa nuu kaayi nan jette. Anammoo waan biroo natti himuu dandeettiin kaameeraa yaaddoo sanaa kaayi jettee kaameeraa hogguun kaa'u ana chukuteetiin hunoo raajuu akkana nan jettee ijoollee nuu jirti jedhee gaafannaan hunoo ijoollee haadhaaf fuudhee nan jette jechuudha. Viidiyoo hunda irraa martee sagalee irraa martee jechuudha sagalee haadha manaa keetii saadaadhaa irraa martee fi ijoollee akka isiin fuutee ijoollee ammaa isaanii itti amanuu dadhabee waa hedduudhaan jeeni jechuudha. Sanboodallee itti bilbilee ani ijoolleen akka haadha bira jirtu itti amanee halkanuma sanii baar bira deebi'e jechuudha. Baarii fi nabil bira deebi'e. Ammaan tana akkasii si baasuu dandeenya. Akka biratti na jiran. Waan isin bakka nagaa na jiraatan. Daawwattoota keenya wanni guddaan gaas keessa dubbachuu dhufne isin galatoonfachuu qofaaf yaaddoo manaan gahuu isin garsiisuu fi isin galatoonfachuu qofaaf dhufne nuuf galatooma hanqa amma jirru kanarra Oromoo rabbi nuufaa heddummeessu ummata wal qabu rabbi nuufaa godhu warra waliif dhaabbatu rabbi nuufaa godhu namni tokko hogguu kana sabni keessiif dhaabbate wallahi si gammachiisa.
gatii walii qabnu nu barsiisa. Sanumaafuu hedduu isin nuuf qaaliidha, nuuf galatoomaadha, nuuf jiraadha. Bakka jirtanitti tokko tokkoo keessanitti hamtuu rabbi isinirraa haa qabu, rabbi isin haa milkeessu, rabbi isin haa gammachiisu, jiruu biyya lachuu ta akhiraa ta duniyaa isin haa gammachiisu isiniin jenna. Dhalootuma Oromoo ta'uu, wooma Oromoo ta'e guutuu rabbiin hin gaddisiisin, rabbiin hin rakkin, kamaatii bira jiru maatii biratti rabbi haa gammachiisu, kamaatii irraa bee akka keenyaa kanatti biyya namaa keessa jiru kanuuf dhimmamu kana rakkoo akkanaatii fi xiqqoo guddoo hunda rabbi rakkuma takkallee waan ta'e isinirran fidiniin isiniin ja'a. Bayaanilleen dhootumaasoo jirruuti nutti ol seene bayaan salaamta gaafatan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabeentoota hordoftoota kan kunoo yaaddoon kana beeku baga rabbi nagee hambaase isinillee baga rabbi isin milkeesse. Milkoonni walumaan yaaddoo dubbii ijoollee akkuma raajeen siin jee wanni guddaan ati dhufuudha. Ijoollee teetii haadhaaf fuudhee haadha bira jiranii sanaadhaaf ijoollee akkuma reefu jeetti waliin barbaanna sirrakke. Laa haati fuudhuu ni tolchitee beekte. Baga fuute anu silaa bilbilli jedhamaa ta'uu baate itti bilbileetiin ijoollee san takkaa'u gara ijoollee deebii takkaa'u fudhadhu jechuun ni barbaade. Sanumaa'uu beekte yoo nagaa taate ijoollee tanaas keessatti ijaame erga nageenyi dhabame immoo ijoollee isii keessatti yaa deebite yaa fudhattee deemte rakkoon qabu. Sanaan ishii ijoolleen isaan bira jiraatu. Ijoollee kana yoo fuutee biyyatti hin deebites yoo bakka feete geessites ijoolleen ana barbaadu ijoolleen. Kanaafuu bakka takkallee geessuu hin dandeessu. Haa galatumtu isummaa mataa isiitu. Ilmaan isiiti irraa turte malee silaa jalqabumaa akkuma yaaddoon asii dhabame dhuftee fuutee namni horkuu danda'u hin jiru. Bayaanillee daawwattoota keenyaas keessatti wanni ibsuu feenu. Jalqaba gaafa nuti guyyaa dheengaddaa asii deemnu isin wajjin deema jee lakki hin deemini dirqama yoo maallaqni jaan kun dhugaa taate taa'ii ati waan takka takka asii qopheessi jenneen waan barbaachisu qopheesseetiin jira nuun jee sanumaa asittuu nuti rabbi nu laaffise odoo baasisanis nun baasisiisin haalayni nuuf laaffisee dhufne finnee dhufne atillee alhamdulillah galatooma isinillee kanuma jiru walii obboleeyyanii rakkoos wajji seenee bal'oos wajji seenee hundaa'u tarakkoo wajji rakkatee tabal'oo wajji gammadee wajji dabarsa walumaaf obboleeyyan qabna as keessaa wal malee uumaan qabnu saniifuu isinillee asumaanuu galatooma isin jechuun barbaada. Kuma sanii jechuudha ani tasliim mufaajii natti himte halkan keessa ijoollee isaan laaluudha dhufeetiin akkaan isaan laaluu dhufeetti jechuudha tasliim taboochutti illee. An hedduun loleeni fatiyaan ammoo ijoollee laaleettee kuttee jechuudha. Hanganuma keessa dhufu. Gaawwanni godhan hin jirtu miijoorarraas wanni akkasitti hulaamaa banta jeetiin loleen ture hedduu takkaan loleen ture jechuudha. Maaliif gallakkisuun qabdu nuti immoo sanirra jirra isin. Illee hamba biraatii miti tafuute odoo yaaddoon jiraatee uniin fudhalmaan kiyyannaa mirga qabdi fudhachuudhaaf suni waan nama rakkisuu miti. Sirriitti wanta akkaan dubbachuu barbaade wanni dubbachuu barbaade dhugaadha egaa waa hedduus dubbatanii beektaa irra deebiin waan dubbatanii galatoomaadha. Akkuma jettan daawwattoota keenya hedduu takka galatoomfanna. Namoonni egaa baay'een wallaahi haa tokko haganan jenne kan isaan dhuftanii akkana godhaa karaa irratti nu qajeelchaa jiran jechuudha. Namni akkana irra guddaatiin achiin komantii nu barreessaniin kammoo bilbila keenya argatanii kan isaan normaala nu dhufanii kan normaala dadhaban waastaappiidhaan waa hedduudhaan dhufanii karoora isaan isa kana achi keessatti baafnu baay'ee nuuf qopheessaa turtan nuuf fannaa turtan hedduu takka galatoomaadha. Isin jaalanna isin kabanya Oromoon jiraachuun jiraadhaadha isin jiraachuun namni saba kana qabu waan dhabeen qabu baara akka tokkotiin badhaa namni saba kana qabu wallaahi arrumaan argeen akka bakka Oromoon tun jirtu jechuudha. Akka yaaddoon wanni feete saniin dhufnaan karaa fedhe saniin baasuu dandeenyu galatooma yoo maallaqa taatellee guruppii nu jaaraadha. Waan barbaachisaa ta'e nutillee maallaqa gargaarree yaaddoo kana achi keessaa baasuudhaaf qophiidha namni jee baay'een natti kan isaan dhufanii na gaafatus jiru jechuudha bahar. Kana hunda isaanii galatoomfachuun barbaada sumarratti achiin deebisuu hin dandeenyeef. Iddoo tokko nuuf galatoomaadha warreen ijoollee yaaddoo tana lakkii bira dhaabbannee waan hin qabeef hin jira anis hin maallaqaan ergaaf maal jechuu jirtan nuti wanni isinirraa barbaannu du'aa'ii qofa galatoomaadha asiin nu geessan yaaddoo kun jira kana kan nu baaftanii du'aa'ii teessanii nu eegee. Du'aayin wallahi alhamdulillah galatoomaadha abdii teessanii waa hundaa wajjin nutis qoma dhaannee faana deemne gara biiti wallahi kun yaaddochi keessaa baafnee jirra galatoomaadha bakka baarfaanis nuuf galatoomaadha isinillee gaan wajjin dhaabbatanii wajjin dhaabbannee kanatti gurmoonee akkanatti yeroo hundaa'u yeroo rakkoota qabuumte namni wal qabatee waan takka irraa wal rakkoota keessaa wal baasu haa aadaa godhannuun jaanii. Yaaddoo hordoftoota kee nagee gaafadhu yookaan immoo isaanii jechuudha galatoomaa jechuudha. Hordoftoota keenya ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan guutuu addunyaa irra jiraatan baay'ee takka isiniin jaaladha.
isiniin kabaja. Hedduu takka galatoomaadha. Du'aa'iin keessan akka du'aa'ii naaf gootan niin beeka osoo namaa hin gaafanne du'aa'iin keessan hedduu takka na gargaare. Du'aa'iin du'aa kaata akkuma jedhani Oromoon jedhe. Kanaafuu hedduu takkaan isiniin galatoomfadhaa, isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa. Har'aas boruus namni keenya namni hin dogoggorre hin jiru. Akkuma beekamu namni dogoggoraa walitti wal loluufaa jira. Kanaafuu namni wal lolees akka iddoo hin taane waliin geessine diinatti akka waliin kennine nuti Oromoon waggaa 150 kalaqoisne gabrummaa jalatti miliqii cabnee kan argamne ifii keenyaaf wal cabsu waan bara 150 dura wanni hin kaaseef nutu wal cabsee diina duratti wal deebisaa ture yoo tokko taane alagaa fira dhuguu hin jiru. Kanaafuu kun Baharis Raajuunis Bultumtiifis Bayaanis akkasitti mucaasan itti bilbilchiisanii mucaa qabanii baaftamoo yaaddoo hidharraa hin baaftu jedhanii akkasitti na baasanii mana kiyyatti na deebisanii akkaan dhufeen ammoo maatiin kiyya ijoolleen jirtu mana keessa haadha manaatti fudhatee jiran haati manaa fudhachuudhaaf baay'ee takka bareedaadha. Maaliif ijoolleen tuni anumaa fi isii malee nama beektu waan hin qabneef isilleen bakka fudhatu. Wantoonni keenyas akkuma nu gaafachaa jiranitti eega qabamte jechuudha. Achi keessatti sidhaanuun situmuun yookaan wanti takka wanni sirra mudate jirti. Lakki wanni nama mudate hin jiru. Garuu akkuma beekamu bakka hin beekne takka namni hin beekne tokko fuudhee si geesse sodaa uumama jiru. Jarri immoo waan na godhan hin qaban achi keessatti yeroo dura ol naqan qofa na bubbutanii nama afuriin tokko achitti dabalame. Yeroo san na sodaachisanii silaa isaan maallaqa akka daftee akkanaan dafee akkaawunti isaanii irratti ambuusaa jee isinii bilbilu. Sana godhu barbaadanii sanamaa utaanaan isaan waan akkasiisanis bakka sananis. Asirratti jechuudha wanni guddoon takka dhuguma sanii osoonii fi sossodaattee maal silaanan sodaadde doolaara 10,000 jansan aluma xulbuusa. Saniin jechuudha. Amma waa takka keessaa hin galchine callisee maal jedha 10,000 anuma kana fuudhaatii na gurguradhaan jee. Dhugaadha. Mucaanis ammoo achirratti yeroo inni itti bilbilu xiqqoo hin dhagaa beekte. Yaa namni na cinqu jira jaan afaan arabaati. Isaan suutatti haasawni beekte. Hedduu takka habashii na cinqu jirti. Habashii jaabeete maanu. Ifii hin beeku inni Oromoodha. Habashiin hedduu takka na cinqu jirani. Laa ta'azzabuu ziyaada. Jechaan ture. Nazzabinaadhaa yaa. Hin cinqinaadhaa. Jechuun niin dhagaa. Kunis waan nuti asii atti dubbachaa jirra, cimachuu jirra. Nuti illee nuuf iyyuu jirra. Dhuguma sanii namoonni magaalaa kana guutuu jechuudha. Iyyaatti jirra. Kun kan sirkiitti bilbilu, kaan sirkii jalaa hidhataa waa hedduudha garuu dhuguma sanii jechuudha. Saba fi wallaaluun, saba fi irratti miidhaa akkanaa fiduun yookaan immoo dogoggora. Amma isa kaname waan tokko mee maaliin godhan Miyyoo san miskiina. Inni maal qarra nyaateemi? Miyyoo san fuudhee. Yaaddoo. Tana nuti amma murteessuu hin dandeenye. Bakka murteessuu hin dandeenye ani kana durallee dubbaddeetiin jira. Isaaniifillee waa dagaleetiin jira. Dubbii tana dubbachuun miyyoo faraanni zallame yookaan kaan yaaddoon faraan zallame. Jennee dubbannee murteessuuf yaaddoon humaan goonees jennee murteessuudhaaf yoo mucaan akkaan jeetti waraqaan isaa qabatee fidee dhufe jaartii isaati ati ni zallame. An akkasi murteendi. Yoo inni san hin fidin isaatu michiyyoo zallame michiyyoon zallamamtuudha san murtee hoggiis itti goona wanni si gaafachuu barbaanne bakka sanitti nyaataa dhugaatiin akkami dhugaatii bareedaa nyaadha nyaata dhugaatii alhamdulillah ijoollee tiyyaarraa na fuudhanii kana hidhuun beekin sila yoo ajjeesirra maatiidhaan adda bahuun dura qollaa nuti ijoollee nama jiru itti deebi'a maaliif haati bira jirtu atummaan dhiiroo deebitaayin hedduu nu cinqite waa hundaafuu rabbiif galannee haa ga'u jireenya kana keessatti beeyta tola ooltummaa guddisuunis hedduu gaarii. Tola namaa ooluun bakka dheeyxee takkatti rabbiin irkoosiita. Atilleen amma micumaa tanaaf tola ooluun kee bakka sanitti akka ati rakkanne isaanuma san garaa akkasii laafatan ka godhu rabbii tokkicha. Yoo ati garaa nama jabaatte hamtuu namarra daleeyde rabbiin ammeenya si dhaalchisa waan ta'eef. An dhuguma saniin bahara ogguunii fi mucaa qabnee dura fi nusanii lammaffaa mucaa sana kallan dhiigaan na danfe siitu na qabe malee siin na qabe malee hedduu takka dhiin na danfe maaliif waan hordoftoonni na bilbileen anchaa jiranis ana ammoo ilmaan keessaa akkamitti qabamee deemaa garte hedduu takka dhiin na danfe waan birootii yaadee ture. Ijoollee si beekaa Oromoon akka jette jiinii hanqan fedhe yoo ibse waan halkaniin dhabuu jette. Amma mucaan kun Oromummaa dhabaa miti
ilma Oromooti. Oromummaa irraa mulqine. Waa'ee Oromoo san beekaa laata. Ijoollee asitti dhalatte, ijoollee asitti guddatte, ijoolluma akka sabaatii yaada. Afaanuu sirreessee naasoo. Tu waa'ee quuqama Oromummaa hin beeku. Lammata san bira dabri jiinii waan halkanii hin dhabuu Oromoon jettee onneen irraa jiru ijoollee waan ijoollee hin dhabu. Mucaan kun dhaloota nu boodaati ijoolleedha. Akka haaraatiin baranis waa karraa si dhorkuu miti. Garuu immoo walirra bayyanataa ta'uun hedduu gaarii. Akka ati jettu hoonje dubbii biraatu dhufa. Haara keessan qabattee isa sirriitti qaasan faamsisuun dirqama ati waan si aarsu jiru anillee naaf gala. Yaaddoo ilmaan keessaa fuudhuu fi ammallee dhaadachuu jira mucaan. Dhaanan dhaadatee bilbila gurguruu na cufe. Ati eenyu sumaa humbee horii maal ta'in naan jee. San hundi wanni qabee dhiisee daa'imummaa isaati ijoollummaa isaati. Sanii tokkos na godhe haa ta'u wanni guddaan nuti maali? Ani eega isa qabne maal amanee ati ni beektaa? Lola dhiisa dhooyinee dha'uu baanne yaaddoon dirqama as akka ba'u beekee. Dhooyinuus ni ba'a dha'uu baannus ni ba'a. Maarraa dhooyina waan jiru maarraa miina waan jirutu na dhageenye ammishii alaa kullee al nuti yaaddoon mana isaa deebi'ee ijoollee isaa bakka jirutti bakka ijoolleen jirtu dhaqee ilaaluu danda'a. Keessatti wanni takka taniin dhaamsisii dhaamoon illee uma baatu hogguu seentu of eeggannoo godhuun dirqama. Maaliif jennaan ilma dhiiraa tokko waa hedduun mudata. Balaan tasa dhufte akka dhuftee sin fuune. Ani amma magaalaa tana keessa hogguun deemu namni yeroo takka takka akkaan itti deemu laalee kanii yaa'iif deemuu seera. Yaa'iif deemuu miti. Matuma kee kana eeguun eegumsa badhaa barmataan kee kun. Rabbiin nama eega malee ifeeydeen dandeessu xiqqishoo if eeguun dirqama. Garuu ati khayriin ati namaaf yaaddu takka. Sharrii faadha. Keessattuu khayriin bara kana sharrii ta'a. Sharrii faadha. Amma intala tana isii fuudhuufis miti kan inni mana fide rakkoo keessaa hin baase inni immoo fuudhuufi intala tana achitti na jalaa hammamte. Mucaan akkasaatti akkasuma yaadu jira ammallee sanuma jechuun jira. Xiyyeeffannaan isaa sanuma. Ati keessa kee rabbiitu harka. Sun si bira hin jiru. Odoo kaayinummaa akkasii qabaattee kaayinamti atuu bakka dheeyite sanii. Hin baatu. Rabbii wanni bakkuma dheeyite saniitu ammeenya sirraa qabeef saniitu si keessa hin jirre akkasiin ja'a. Namoonni akkana jechuudha dhuguma sanii jechuudha sabni sabatti bitamee sabarraa miidhaa fidu keessaafuu afaan beene jedhanii biyyoota fedhees haa ta'u afaan 99 kan jiru baradhu garuu immoo saba keessatti ittiin hin miidhin afaan sadii ittiin hojjedhu malee.